Guyyaa har'aa kunoo abdiisaa kiyya wajjin iffataa jechaa jirra. Har'a walumanii guyyaa har'aa tana fakkaatti. Ammas guyyaa ganaadha. Viidiyoo waraabames gadi lakkifamne ganaadha. Amma immoo deemsaaf kaanee jirra ammallee galgala kana jechuudha. Kanumaafi inni akkam jirtu shabaa hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo. Egaa kaamucaa kiyya wajjin hin ka'eetiin jira jechuudha. Kaamucaa kiyya akkana dhungattu argartanii. Innaa ka haati filmoo wal biraa naftuu miti giree agartanii. Haati filmoon tumme wal biraa naftuu hin beektanii miti. Innaa warra hin barannellee asumaan baradhaa burtee mucaa qabdu jechuudha. Innaa akkasitti kaakunoo burtee fi abdiisan ka'anii jiranii jechuudha. Deemaa jiru isaanillee amma mana namaa deemna jechuudha. Ka har'a fataa zanaa jenna. Ka haga ganamaa kaanii hanga ammaa hinuma fataa jechaa jirra. Viidiyoo tammoo hojjetame ganaas ni gallakkifna jechuudha. Naguma jirtu si fayyaa keessanii akkasuma hordoftoota amantaa musliimaa bagatti isin geessin jechuun jaaladha hiriyoottan koo hundoo keessaniyyuu akkam jirtu isin fayyumaami akkam himee qophiin hadiyaa fa'a maal fakkaata akkasuma immoo baga xumurtanis bagatti isin geessin jechuun barbaada. Faaxochee koo isinillee baga kushiinaa keessaa sa'a 24 jechuu haftanis isiniin jedha. Innaa kana fakkaatti ka har'a. Innaa kana fakkaatti isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Yaa dhugaa dubbachuudhaaf yaa jiini tokkichi kun baay'ee ulfaataadha. Maaliif nyaata hojjechuutu baata malee waan biraati miti jechuudha. Galata waaqayyoo gargaarsa waaqayyootiin waa hundumaayyuu xumurree jirra. Waaqaa galatoomuu fayyaa qabaannee kan hojjennu jechuudha. Kana fakkaata. Maaliif namni tokko tokko ifachuu danda'a. Dhugaa waaqaa sirii yookaan baranaa immoo maayyoo natti fakkaatan waanuma torbee lama takka keessatti torbee takkaaf lama keessatti dhumate natti fakkaate dhugaa jiini tokkichi kun jechuudha. Garuu nama tokko tokkotti ulfaachuu danda'a. Ananatti ulfaanne walumaa galatti jechuudha. Kanaaf abboo baranoomaa waan takka illee jechuudha. Akkuma beekamu yaa namallee akka duraanii sanii dheebuu jechuun beelus jechuudha. Maaliif sababii isaas qorratti jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo hordoftoota kiyyaa akkam beesin biraa isiniin jedha. Ana bira dhugaa rabbi hedduus akka bareedudha. Hundiyyuu bareedadha. Hadiyaallee bareedadha. Waan hundi jira. Hadiyaas alaa yalla hadiyaas immoo viidiyoo gallakkifame isiniifan hojjedha jechuudha. Viidiyocha isiniifan hojjedha. Viidiyoo hadiyaat isiniifan hojjedha jechuudha. Kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyya. Hordoftoota kiyya akkuma agartaa jirtan kana akkasitti oollee gargala akkasitti bulleechuudha halkan jechuudha kaakaleessa. Innaa kana fakkaatti jechuudha walumaan kaleessaa jechuudha walumaa galatti galgala waan waraabif jechuudha maal viidiyochi kuni. Kanaafi kana fakkaata akkasitti oollee bullee jechuudha. Viidiyoo akkuma argaa jirtan ka guyyaa idati akkasitti fataa jechaa oollee abdiisaa kiyya wajjin shaashambaa jechne viidiyoo immoo kan hadiyaa uffataa isiniif waraabaa uffadheetiin argan isinii waraaba jechuudha. Maaliif amma waan muddamaan deemaa jiruu fi isinii waraabuu hin dandeenye jechuudha. Akkasitti kophaatti fataa zanaa jedheetan isinii waraabee isinii gallakkisa. Innaa rakkoota kan qabu sin jedha. Innaa kana fakkaata akkamitti dabarsitan sin jedha. Kushiinaa keessaa baane immoo amma fataa jechaa jirra abdiisaa kiyya wajjin akkatti ishiin nama marartu mee ilaalaa dhugaa rabbi jechuudha. Dhugaa waaqaa qallaalii garaana nyaattu ijoollee mee daa'imta akka kiyyatti garaasin nyaattu hin jirti mee namni garaasin nyaatu dhugaa waaqayyo jechuudha. Akka kiyyaa kaatti daa'imti garaasin nyaatti. Namni tokko tokko daa'ima arabaa hin jibba garuu ani baay'ee garaana nyaatti tun immoo seenaa qabdi waan ta'eef gahedduu nyaata. Daa'imti kamiyyuu hin jibbu beektanii baay'ee daa'ima garaana nyaatti daa'imti hin du'u jechuudha. Garuu kan keessaa mucaa kana seenaa guddaa qaba waan ta'eef hedduu takka garaana nyaatti bakka akkanumatti garaana nyaatti dhugaa waaqayyo hin beekan. Dhugaa waaqaa hin beekan jechuudha. Namni akka koomee ijoollee daa'ima jaalatan jirtu dhugaa hedduun jaaladha daa'ima jechuudha. Daa'ima hedduun daa'imti illee na jaalatte dhugaa waaqa daa'imti namatti hin dhufne natti dhufte taanumti isheen natti hin dhufne hin jiru daa'imti jechuudha. Yoo nama gaa'etti hin dhufne natti hin dhufti daa'imti jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Innaa akkasiin jedha kaayaa waaqa koo mee anaafillee siifillee si haa kennu jedhaame na eebbisaa bee warri viidiyoo kana laaltan komentii irratti siifillee waaqayyoo si haa kennu kan akkanaa naan jedhaame. Innaa maaliif kunillee kiyyuma qixxuma waan kiyyaati. Maaliif hojjettan natu guddisee waan ta'eef isiniin jedha hordoftoota kiyya. Dhugaa hedduu takka garaana nyaatti akka hiikanatti garaana nyaatti rabbi. Dhugaa waaqaa jechuudha hedduu garaana nyaatti. Ishiinis akkasumatti jaalata gurbattiin tun jechuudha.
እና akkasiin jedha ka hordoftoota tiyyaa ijoolleen musliimaa hordoftoota koo hundi keessan bagatti isin ga'e dhimma waarqa isin jedha akkasii waaqayyo si haa kennu meesiif illee naan jedhaatiin eebbisaa isin jedha hundumti keessan iyyuu aga viidiyoo biraatii walitti deebinee wal faarsanitti viidiyoo ma'anaaf abdiisaa tanaan ta'u jecha isin jenna maaliif viidiyoo biraatii walitti deebinee jechuudha kunimee akkuma deemsaaf kaanitti waraabne jechuudha abdiisaa wajjin deemuudhaaf akkuma argaartan abaallee uffadhee jira jechuudha nagaa ta'a fayyaa ta'a isin jaaladha isin kabaja ishee ciao ciao